YouTube Studion sitting ajaa'ibaa tokko kan YouTuberoota hunda ni fayyada jedhee yaadu waan addaa view fi video keessan yeroo gabaabaa keessatti akka nama hunda bira ga'uuf waan addaa qabatee dhufee jira. Maali wanni inni qabatee dhufe wanni haariin kuyyoonaan jettan podcast jedhama. Yeroonii fi video upload godhuu deemtanii YouTube Studio seentan fa'aa kan ittiin mallattoo kareetii irratti buutanii iddoo itti podcast jedhuun kun amma haaree ta'ee dabalamee jira jechuudha. New duraan playlist fa'aa create godhuun dhaabbata wooma afruun go live upload video fi create post waan jettuutu jira. New podcast wanni jiru kun dhiyeenyatti kan dhufe YouTube channel keessanii hundarratti apply godhatanii ilaaluu ni dandeessanii inni isiniin ja'a. Egaa nageenyaa fi salaamtaa isin irraanfannee akkam jirtan hordoftoota channel maatii ASTECH hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu jecha. Arra video barnoota podcast waanjuu sittingii YouTube Studion dhiyeenyatti qabatee dhufeen wal qabatu tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa gara viidiyootti seenuun dura warri ASTECH subscribe godhin channel keenyaaf haaree warri taatan hundinuu subscribe godhuun akka viidiyoon barnoota YouTube kompiitara bilbila garaagaraatis akkasumas piriintaroota meeshaa teeknooloojii yeroo isin bira ga'uuf subscribe godhaa akkasumas all notification irra godhadhaa jecha kallattumaaniin gara viidiyootti seenaa. Gama video teron seenu YouTube community yerootti seera haariyaa akka kan YouTuberoota hunda fayyadu akkasumas guddina YouTuberootaatiif jee wantoota sirreessu yerootti ni qaba. Isaan san keessaa dhiyeenyatti YouTube Studioon qabatee kan dhufe podcast waan jedhamu kana. Podcastiin kun bu'aan isaa maali yoo jettan playlist jechuudha. Sistema kaniin playlist jechuudha. Podcast in YouTube jechuun hiikansaa playlist jechuudha. Akkuma playlistiitti kan create ta'u. Eessa seennee create goonaa akkamitti create goonaa jettanii yoo na gaafattan sistemni itti create goonuu fi bu'aa isaa waliin ilaallaa jechuudha. Amma YouTube channel browserii keessanirra jiru akkana erga banattanii gama YouTube channel keessanii seentaniin booda maal gootanii profilein picturein or logoon YouTube channel keessanii iddoo jirtu jira gama harka mirgaa gama gubbaarra erga achirra buutaniin booda beeysa seentanii kallattumaan YouTube Studio seentanii jechuudha. YouTube Studio erga seentan booda malee podcastiin kun eessa akka jiru baruu hin dandeessanii jechuudha. Bu'aan isaa viidiyoon keessan subscriberoota keessan biratti dhageettii guddaa akka qabuu fi akka yeroo gabaabaa keessatti namni isinii taphachiisu akkasumattis podcastiin kun bu'aa hedduu qaba. Sistemoota duraan playlistii create goonee podcast viidiyoo garaagaraa achi keessa walitti qabnu akkasumatti viidiyoo garaagaraa news ta'e viidiyoo oolii achi keessa walitti qabuu dandeessanii jechuudha. Akkami create goona kan jiru immoo waliin ilaalla. Erga gama YouTube channel seentanii YouTube Studio seentanii booda maal gootanii gama harka mirgaa irratti idduma jalqaba YouTube Studio ittiin seentan san biratti create waan jettuutu jira jechuudha. Create waan jettuutu jira. Maal godhuudhaaf YouTube or podcast new podcast create godhuudhaaf erga create irratti klik gootaniin boodatti gama jalaa kanatti upload go live akkasumas create post new playlist waan jettu qofaa ture. Amma immoo new podcast wanni jiru kun dabalee jira jechuudha. New podcast wanni jiru kun dabalee jira. Bu'aan isaatis playlistii garaagaraa viidiyoolee garaagaraa achi jala walitti qabuun akka viidiyoon keessan dhageettii guddaa harkatu godhuudhaaf hedduu waan isin fayyadu jechuudha karaa salphaadhaan. Akkasumatti viidiyoolee duraan ture akkuma playlistii keessatti walitti qabdan as keessa walitti qabachuu dandeessan create gootanii garuu jalqaba podcast waan jiru kana create godhuun dirqama ta'a jechuudha. Saniifuu create a new podcast waan jettu irratti erga click gootanii booda maal gootanii akkuma mataa isaa akkuma playlistii irratti title fi description qabu garuu podcastiin visibility qaba akkasumas akkuma viidiyoon thumbnail qabutti thumbnail waan jettuutu jira jechuudha. Thumbnailiin viidiyoo thumbnail fi podcast thumbnail waan garaagaraati garuu kun shapein isaa square shape kan qabudha podcastiin. Saniifuu square shape kan qabu yoo hin taane akkuma viidiyoo thumbnail yoo hojjettan sirriin ta'u jechuudha. Saniifuu add title kan jiru irratti title sirrii barreessuu qabdan akkasumattis description irrattis description bareedaa barreessuu qabdan visibility irrattis visibility waa sadiitu jira public private and unlisted waan jettutu jira. Public irra godhachuun dirqama ta'a maaliif kan mul'ata jechuudha. Podcast kana jalatti create gootanii viidiyoo garaagaraa as jala walitti qabdan maaliif viidiyooleen as jala jiru kun akka nama hunda bira ga'uuf public ta'uu qaba jechuudha. Akkasumattis upload square picture thumbnail jechuudha. Thumbnail jechuun mul'ata
amma duratti playlist irratti thumbnailiin hin barbaachisu ture garuu podcast system Haraya kanarratti maaltu jira square shape thumbnailii hojjetanii upload godhuu dandeessanii jechuudha amma fakkeenyaaf kanaan barbaade yoo ta'e open jetteetuma kallattumaan iddoo square shape yoo square hin ta'in inni nuun fudhatu jechuudha thumbnailiis must be square ta'uu qaba saniifuu thumbnailii mataa isaa qabu hin danda'e square shape kan ta'e qabaachuu qaba square shape jechuun kan rooyin isaa hafranuu wal qixate jechuudha yoo ni fekka thumbnailii viidiyoo duraaniitti gama jalaa dheereessitanii gama gubbaa dheereessitanii irraan gadii kana gabaabsitan hin ta'u saniifuu square shape kan direction isaa or rooyin isaa hafranuu wal qixate hojjechuun dirqama ta'a jechuudha akkasumas taayitilii mataa isaa of danda'e kan hedduu bareedaa ta'e viidiyoo keessan kan jala walii qabdanii ittiin namni isiniif taphachiisus ta'e daawwachuu danda'u jechuudha siistamoota lama qaba podcastiin kun siistamoonni lameen kun maal jettanii yoo na gaafattan akkuma duraan ture episode fi akkuma duraan ture jechuudha episode waan jedhamuu fi serial waan jedhamutu jira jechuudha viidiyoolee keessan amma viidiyoo qabdan old irraa gara new yookiin Haraya irraa gara duraan kan viidiyoo jalqaba hojjettanii yookiin taan immoo old dullachi duraan ture irraa gama Haraya amma hojjettaniitti kan dhufu jechuudha siistamoonni lameen kun kan as keessatti ifumaan arrange isinii godha yoo fi episoodii kee hojjettan amma fakkeenyaaf viidiyoo keessan irratti old arrange ifumaaf godha jechuudha orderii Haraya irraa gara dullachaatti orderii isaa ofumaan qabsiisaa jechuudha saniifuu hedduu waan isin fayyaduuf create a new podcast waan jiru kana akkuma playlist create godhachuudhaan thumbnail illee kan mataa isaatii kan square bifa shape square qabu create godhuudhaan hedduu chaanaalii keessanii fayyadaa viidiyoo keessan achi jala walii qabatanii playlist caalaa hedduu bareedaa waan ta'eef amma YouTube community or YouTube studio waan kana wanni qabatee dhufeef hedduu waan YouTuberoota hunda ni fayyada jedhu yeroodhaa yerootti waan ni fayyada jedhuu fi waan Haraya yeroodhaa yerootti isinii fidaa jechuudha viidiyoo duraan qabdanis ammoo karaa sistema bareedaa ta'een podcast keessa walii qabachuu dandeessan akkamitti walii qabannaa viidiyoo duraan ture yoo ta'an Haraya viidiyoo yeroo ni fi upload gootan sistema akkuma viidiyoo upload gootaniin playlist iddootti playlist isin gaafatu jira jechuudha amma fakkeenyaaf upload viidiyoo etteeni kana viidiyoo matee tokko salphaa viidiyoo fakkeenyaaf isin agarsiisa viidiyoo ta'e viidiyoo salphaa tokko erga akkanatti steppii upload jettaniin boodatti maal gootanii steppii waa afur isinii fidaa gubbaa kanarratti jechuudha inni jalqabaa detailidha immoo kan viidiyoo elementiidha akkasumas cheekiidha and visibility waan jettutu jira jechuudha isarratti waan kana kan filattu gata harkifattaasiin taayitilii description irraa eegaltee jechuudha isatti jalqaba detailuma irratti create playlistii akkuma playlistii barbaadan jala viidiyoo upload godhuuti amma viidiyoon upload godhuuti kana playlistiin barbaadu yoo lahaachuu hin danda'a jechuudha akkamitti playlistiin duraan create godhee jira amma fakkeenyaaf kun afranuu kun shanan jahamu kana jahan kana keessa kaniin barbaada keessa godhachuudhaaf lama keessaas godhachuun hin danda'a sadii keessaas godhachuun hin danda'a hunda keessa godhuu hin danda'a garuu playlistii tokko jala godhachuun hedduu bareedaa fi naas ni fayyada akkasumas maamila kiyya subscriber kiyyaaf illee ni fayyada amma fakkeenyaaf dirreechaa bara 2022 kan playlistii jee taayitilii kanaan create godhee jira as jalaan kaadda yoo ta'e akkasumatti hin danda'an akkasumatti podcastii amma create godheen jiru garuu yeroo create gootan as keessatti new podcast yeebba akkuma playlistiin kun beekte jechuudha saniifuu podcastii barbaadan san jala haachuudhaan dan jettaniini viidiyoon keessan hedduu akka dhageettii hirkatu beekamtii akka hirkatu akkasumas maamila keessan hunda bira akka yeroo gabaabaa keessa ga'uuf godhaan jaa arraa viidiyoon keenya kanumaa barnoota podcastii biraatii yeroo itti aanu walitti deebina hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti waan nu daawwattaniif galatooma jechaa egaa chaanaaliin keenya chaanaalii Haraya dhiyeenyatti guddina eegalee jira subscribe like share yaada qabdan comment irra nu barreessaa jechaa arraaf viidiyoon keenya kanumaa nagaan tura yeroo gaarii